Dhugaa dubbachuudhaaf nyaanni mana keessanii hedduu namatti tola yaa habiibtii qalbii. Okay, hedduu galatoomi. Yaa habiibtii qalbii si fuudhaan natti hin heerumtuuyyu. Waan ansiin jedhe yoo waadaan aseente sitti hin heeruma rakkoo takka hin qabu. Maali natti himimee waadaa siif seena ammuma natti himi. Waan biraa osoo hin taane yoo kana fuutu taate anarratti ta biraa akka fuutu gonkumaan barbaadu. Kana taanaa waan salphaadha atummaan tiyya ta'i malee gonkumaayyuu ta biraa fuudhuu hin yaadu si booda. Waaw, dhugaa dubbachuudhaaf ati dhiira ajaa'ibaati. Akkas taanaan ati goota jaalalaati ka. Dhugama keeti an akkasuma takka jaalannaan laman beeku onneen tiyya takkumaaf kennamtu. Ka surreen dhiira gootee miti ka surriin dhiira gooti jechuun ka akkasii kana akkana taanaan borurraa jaarsa ergadhuuti warra kennatti na fuudhi. Hayyee waltaane yaa bareeda tiyya ta mul'ii sonsaa. Garuu wanti naaf hin galin kana hundaanuma jaalatte moo erga na fuuteen booda maaliif ta biraan irratti hin fuune? Lakki waan biraatiif miti ani as dura jaartii sadi qabaa yoo si afraffaa godhadhe achi booda amantiin kiyya naan hayyamu jecha maafi. Yaa afraffaa. Yaa hiyyeessa tortoraa duubaan bu'aa ati akka waa takka hin qabne osoo na hin fuudhiin dura maaliif natti hin himin kunoo waa takka hin qabdu deeyni ambaa qofatu sirratti wal gahe. Yeruma sanuu sitti himee jira addaan baasee sitti himee jira yoo ofii dhaga'uu dhabde malee. Maaki jibda yoom natti himte ani wayita san akkanumatti sihii qoma dhiibaa deemu laaleetinii waa qabdu see malee takka yoom waan qabu naan jette. Yaa hintala duudaa gurra gingilchaa yeroo meeqa sitti hima gurri kan kee waa takka hin dhaga'u ati qaawwa gurra keetii sirrii hin jiru qaawwa gurra warqeetti dirattuu malee ka ittiin dhageettu hin qabdu ani yeroo meeqa yaa takkittiitii yaa si malee addunyaa tanarraa waa takka hin qabu siin jedhe. Intal qe'ee jabeessi kaasamuuna gara biyya Chaayinaa kana imaluu heda. Maal goota biyya Chaayinaati? Kallattii daldalaa gara biyya Chaayinaa kana naanneffachuu barbaadeeti meeshaa yoo achirraa fide akka bu'aa guddaa argadhu naaf himan. Qaanseen jena bichaa Chaayinaan akka qaltee si nyaanne ka. Namni akkamitti nama nyaata maal jechuu keeti? Chaayinaan sareetamuu yoo argatte qaltee nyaatti jedhani kanaafuu qaltee si nyaatti jecha maafi. Yaa ati duraan waggaa 10 guutuu masgiida Hamzaa malee salaattu amma maaliif gara masgiida Bilaalitti jijjiiratte? Narraa dhiisimee mucatti sagalema imaama masgiida saniitu dhagahuun barbaadu. Bannee ummaa maali kana hunda imaamni masgiidaa maasi godhe? Akka gaafa imaamni masgiida sanii jaartii isaa irratti fuudhee dhagaheeti anaa miti abbeetiyyuu akka achitti salaatuun barbaadu ani. Boo ati dalagaa mana rifeensaa hin dhiiste maaliif karaa gubbaadha dhaabatta? Maashina na harkaa dhaabatee barra haarawaa bituuf ammoo mallaqa hin qabu. Maal rakkoo qabaree ol fuudhii jaartii ta'e mataa keessa kaa itti godhi ufiin sii fayya achi booda nagayaan dalagattaani. Ajaba qabda dhugaa jaartiillee akka maashina dhabetti haa dhabuuf maashina tabalaasha'een jaartii mataa keessa dhayaa akka addaan buruuxee na jalaa duutu. Lakki abboo gowwaa maal haasofta anuu bar bilbila xiqqoo takka qaba guyyaa mara olii gadi oofu osumaan ilaalu kana qaxxi jettee giddumaan dhaabattii beeyta achi booda rakkadhee waan godhu dhabee osuma waliin rakkadhu guyyaa tokko dhaabadhee osuma olii gadi oofu na harkaa utaaltee jaartii tiyya mataa keessa dhoofu. Wayita ani rifadheetiin hin duuka utaalee lafaa fuudhu dalayde akka guyyaa saniitiin adiddeen beeytu kanaafuu yoo qalbii qabaatte maashina fuudhiiti jaartii ta'e biruma gahi mataa keessa kaa itti godhiiti yoo isiin akka malee rifatte achi booda dhiifama jedhiin akka tasaas irratti lafaan dha'e hagasi dubbeen. Akkas taanaan mataa jaartii teetiitu dawaa qaba waan taateef maashina sitti fidaati fuudhii galiin jaartii tee mataan dha'i achi booda naasirreessi deebisi mallaqa siif kafala. Hello akkami nagaa bultanii fayyaa jirtu? Hello fayyaa qabdu akkami nagaa jirtu? Lakkoofsi kun kama waajjira poolisaatii yoo dogoggoruu baadhe? Waajjiruma poolisaati hin dogoggorre maal isin haa gargaaru? Abbaa warraa kiyyattuu na jalaa bade isan isinitti beeksisuu barbaadeeti akka guyyaa sadiiti gara inni bade agarre garri hin barbaadin illee hin jiru sanumaaf amma isinitti beeksisuu barbaade. Hayyee waan abbaa warraa keessan ittiin isinii barbaadu qabnu waan tokko tokko nutti himaa bifa isaanii faa umriin isaanii faa meeqa uffata akkamii godhatan waan tokko tokko nutti himaame. Umriin isaa nama dargaggeessa waggaa 30 rifeensi isaa luuccaadha bifti isaa diimaadha.
dheerinna baay'ee sin qabu giddu galeessa. Umma maal taate kun abbaa kiyyaa miti bar abbaan kee yoo xiqqaate waggaa 50 hanga 60 gidduu ta'a. San wajjiinuu inni diimaallee miti rifeensaallee luuccaa miti nama isan ta'in maaliif itti himta? Os jedhi hujatti dhamaatu yoo abbee kan argamne taate nama abbeetirra wayyaa qabu bakka nu haa buusanii.